Oduu lamaan siif qaba. Takka oduu nama gammachiistu, takka oduu nama gaddisiistu. Lamaan keessaa tam dura siif haa himu. Doktor tanuma nama gaddisiistu sanirraa naaf eegalimee. Ta nama gaddisiistu miilli keelachuu muramuu qaba. Garuu ta nama gammachiistu kophee teelachuu nama sirraa bitatu siif arkeetiin jira. Hayyee obboleessoo maal ajamtee dhufte? Doktor jaartii takkaatu. Maal taate jaartiin? Doktor xiqqoo himuudhaaf ni ulfaata. Rakkoon qabu natti himi biroo. Doktor ganamaa galgala hogguma takkeetti an du'ee lubbuma na dhaqqabi doktor. Duuba akkam akkaan sii godhuu barbaadda? Dawuma waan kana jibbisiisu naa kanniin jee doktor. Akka saayinsiin jedhutti ilmi namaa kun jaldeessarraa tirannaadhaan dhufe. Garuu akka quraanni jedhutti ilmi namaa akkanumatti uumame nama ta'ee jira. Garuu nuti amma saayinsii waan barannuuf kanuma saayinsii kana fudhanna. Hayi barsiisaa yoo ka saayinsii kana fudhanne duuba ilma namaarraa eegeen eessa kutte? Ta warra dhalaa hin beeku. Ta warra dhiiraa garuu duubarraa dura deebitu. Abbaa guddaa makiinaa maaliif akkanatti ariita? Waa jaaladheetii miti yaa intalati. Maaliif duuba? Yaa intalati shanatti murteessin ani umriin tiyya deemtee jirti. Bakkaan itti deemu waan hin irraanfadhuuf jecha osoo hin irraanfanne tafee dhaquufi.